fakkaatanii dhuftanii. Bareeda eega. Maal kabajuma keessaniif jennee akkasi. Maal jaarsi jiru biyya keessan jaarsi kan isinirra fooyyee qabu jiru jaarsi jiru biyya keessan. Hindu'ani warri naannoo keenyaa baay'een isaanii hindu'ani. Fuula barabbade kanaafiyyuu latte harka qullaa dhuftanii akkas gocha sirbaa. Sirbine dhugaa waaqa maali? Meerree margi. Oyyoo hoolaa qabdu moo hin barree dhugaa waaqayyo nuuno. Kan agartaa yaa Rabbi. Dhaloota aadaan beenne. Safuun jiru bakka aadaan beektaa waa tokko. Maaf beenna maal aada? Marga finnu? Akkuma qullaa dhuftanii kan sirbaa. Mee inni afachuuti amma mucichi maal qaba ofii? Maal qaba qabeenyi isaa maa inni mucichi maal fakkaata haalli isaa akkami? Waa mucaan. Maal mucaan? Mucaan kana dhamee nama wanta dubbatamu. Maaloo tartiibuu manaasaa maaloo maalatti fide. Namatti magaalaadhaa qaamas qabaa. Namatti tolu mucaan baay'ee namatti tolu inni jaaladhaan furdaadhaan jaallatu ni mucaan keessan itti baate. Sima dhugaa dubbachuuf itti baate dhugaa. Waa manni dhee waa meeshaan itti buustee hin beeknu malee mucaan. Mannee jaallatta baay'ee waan maaloo gooftaa koo jedhee maal naa godhanaaf bifisa an bifa isaan fuudha. Maal isintu fuudhame intala keessa maaliin jiraachisa mucaa koo maaliin qabeenya qabaan jedhee manoo qabeenya maal qabaa. Yoo kana mana fudhateera kireeffate qofaasaatti kireeffate isa yoo asii finfinnee ma. Mana kiraayii fudhate. Qofaasaatti of dandee. Mi'aan tokko kolti buusaa fi isiniin jedhu. Manni ijaarsi. Galata kee asimaa boonsoo jedhee namichi. Godhu sila. Mana kiraayii qaba. Hin beektan qabaa mana kiraayii. Beekani. Mi'aayir akka durii miti. Isa durii beekaa. Hin beektan. Isa waan akkasii qaba. Mucaani mucaa dhuguma isinitti mufecha mucaan baay'ee mucaa namatti toludha. Intalumti keessan iyyuu akka isheen taatu argitanii gaafa maqaa isaadha akkas godhatti maqaa isaa gaafa dhageessu iyyuu baama jaallatti. Ushafach waan mee qabeenyuma inni qabu kana jettanii waan ittiin jiraachisu mucaa koo waan inni qabu natti himaa maaloo gurra na dhukkubee maaloo. Mucaani baama mucaa beekamaadha. FB 5,000 qaba friendii. Facebookii. FB beekanamu. Facebookii qaba. TikTok enga dabalateera. Ani follow gochaan hin jira. Instagramii qaba, YouTube ba WhatsApp qaba. Enga dheeraa qaba ses. Abbaan koo baguma tu kana dhagahin du'e. Facebook qaba. Induani oi. Nasi amaru nagahin. Isa bachu. Nama seetanii abbaa koo. Nama miti. Maqaa kee afaan taafuuti. Maal qabattarree waan biraa mee maal qabattar? Hojii biraas qaba. Maalidha meechiisa kanatti? Intaluma keessanii hojii olii gadi naannoo kaa maali beektanii. Hojii isaa kanuma? Maal kana caalaa? Isaan hojii hojjetaa. Isaan hojii hojjetaa. Yaadachiiste ergumayyuu. Engadda karaa. Afukaa. Egaa wanta tokko immoo feesbuukiin durba gaafatee daqiiqaa tokko ture konfiirm. Amma kuma shan qaba. Ijoollee durbaa baay'ee qabanaan jedhi kaa. Jechuun fireendiidha maali? Miistarrii biraazardi. Millii? Wayyoo beekan. Obbolummaa. Obbolaa durbaa baay'ee qaba jechuu keeti? Obbolaa qaba baay'ee. Obbolaa durbaa nama baay'ee qabu barbaadu kan ittammaatti kaa mucaa kootti. Lakki asin jiran isaanii. Meeshaa ta'u kan feesbuukii amma laayikii argataa moo kisirratti immoo? Argataa maan laayikii baay'ee qaba. Kee maal kee kuma tokko. Kee beekanii. Inni isin amma jettan kun faayidaa maalii qabama? Isa miti kan argamsiisu birriillee yuutuubiidha. Isa yuutuubicha sabiskiriibbee meeqa qabaman? Sabiskiraabii. Uumaan hojjechuun beektan nama sirreessisu malee. Meeqa qabasa? Baama qabasoo garuu maal dhaseetani uummata keenya beektu. Uummanni keenya badaa waan akkasii irratti dammaqaa miti. Isumatu akkas gochaara malee mucaa tattaafatudha. Sallee sanittiin farada Oromoon egaa waan akkasii sabiskiraayib godhullee badaan jaallatu. Sallee sanittiin murteessu. Maal akkasitti dhaabbattatiin dubbattu nama baay'ee. Mee amma gatii maal qabataniif tan gatii gabbaraa fidaa meeski. Mucaan keessanii fi mucaan keenya erga wal jaallatanii gabbarumti kun iyyuu maal erga wal maal gabbarranii nuun isaan ol
Barsa maalii qabu? Ada masalah kama kana mutu. Wal jaallatanii. Amma meeqa na kennu dandeessus meeqa mari'adhaa mees. Meeqa jedhu. Isaan nutti himan. Isaan nutti dubbadhaa. Mee bakka fachu baay'isiisaniitti rakkiswan. Kafuma laalta waa qabdanu miti. Sila badee dubbiine. Nee dhibbuma tokko fidaame. Dhibba tokko? Dhibba tokko Dhugaan hin kaffallu. Maaliin hin kaffales? Dura isheen immoo. Bidhi haa ta'u. Ma kudhanitti. Maal? Dhibba tokko jechuun? Maal dhibba tokko dhaabbu? Birrii kuma dhibba tokko jechuun. Kanaafuu. Mana bisinirra. Lakki haasaa keessanitti kolfine malee. Nama kolfisiisa. Mana bitaan jirru dhiifama. Kan isii kennu barii mucaan ijoollummaadhaa kaasee gatii itti kaffaleedha. Haadha malee hin guddise. Maaliyaa birrii kuma dhibba tokko guddate deemu caakootti. Akkas jechuu keenya miti. Mana barumsaa maalii kan barsiise beektaa? Guyyaa tokko mana barumsaa mootummaa barattee beektii kan dhuunfaa kan mana barumsaa ishee kaffalaa kun haa ta'u afachuu jedhee malee rakkinuma keessan laalee. Maali soo mucaanuu kuma dhibba tokkootti fixeeraa bakkeetti. Bargariin ishee nafu. Mana nyaattu isheenas nyaata nyaachistaniif. Kana arrabsa kasadii na arrabsi. Lakki anu amalu. Gargaricha bartee yoo. Kana qabu taanaan maal qabare? Irraa baaka. Haafu yoo hafe maanne yoo. Eessattuu kwaa maala dariifatinaa gamaa taatan safuun beektanii maal baanuun mari'aan dhalatti maashii maal kaffaluu dandeessu. Mana binnatanii kottaame. Sholii galtanii kennaa gaa dhibbucha kennaati rakkoon qaba ta'u inni kaan. Abadu wanti ta'e sala ta'e nuunis dhiisnees ba'uu dandeenya amma isaa walii galanii rujaateef isinis akka kisaaru. Haa ta'uti walakkaama kaffallu shantama ta'u kuma shantama. Dhaqu liqeeffatu ka. Maatii qoosoo hin dabaltaniitti maa shantamitti naatu. Isiniin ta'u taanaan kana caalaa hin deemne. Haaf isinii taa'u ta'e nutti hin dhedheeressinaa. Haa ta'u gaa ergettanii shantamuma. Shantamuma ta'u kaa. Haa ta'u. Haa ta'u. Ilaaga. Jarjarree ilaala. Soddomachuu qabna ture. Isa birricha qabadhaati safuu eeggadha babbareedaa wayyaa magayeessa muufadhaa kottaa maadonan salphisinaa fira gurguddaan qabaralaa jaarsoliina siite na bukkee taa'edhe jaarsolii bara kanaa miqqanyaa namatti naafti gatii ta'e dhufuu diddee malee silaan qofaa koo taa'uun qabuun ture guyyaarra kanaafuu mee babbareedaa bifa gayeessa waan maaloo jana guchisaa ga'anii galfa caadhu fidaa maaloo fira gurguddaan qabaran salphisinaa dara. Torbee sadanarraa deebinee dhufnu. Torbanarraa deebi'aa kottaa. Maanni manatti jibbitaniitu mucaa. Maalitti. Tolee gaa walumarraa wal agarra. Haa ta'u gaa. Itti badee badee. Mucaa keessanittis yeroon jaagaa jiruufi isheenis daftee dhufte wayyaa. Maal beera. Nan quufeetti ijoollee baay'ee haasha bukkee. Kun taa'ame. Jedhaa kaa. Ya birke, aguma duute biyyoo taate baguma kanan argine. Salphinaan argee baguma hin argine too. Erga naladheetti dogoggora godhe hin beeku. Maalummoo dogoggortee? Hifuuchuun koo dogoggora kooti. Akkanaa dhugumattee. Waan hin qabneetti 50,000. Aniyyuun jenne siif jedhee sooressa meeqa diyaaspooraan meeqa sana gaafatuun dhiisean. Rakkina wajjinis jaallate. Siimmoo. Eeyyadare. Diyaaspooraan si gaafata. Subaan namni gaafata. Nama meeqa na gaafata. Na beektana meeqa akkana duukaa deemaa ta'e. Beenna argineerra. Ana 50,000 5,000 ni sufuuchuun irraan ture nagu. 50,000. Aniyyuun jenne. Maal jetta Namni silaa? meeqatu na gaafatu. Utuu namni meeqa na barbaadu kan sitteeru. Siif jedheen waan hundumaa kan sitti galee ta'a. Dhalootuma kootiin nama gargaaru jaalladhaafidha malee. Maarree baay'ee nama gargaara. Ba'aan namarraa fuudha. Akkanaa Abbaa kee irraan ba'aa fuudha malee.
Sir. Maalin fuudhan? Isaaniin hin bilisa baase malee. Na beektaan iyyuu tabbaan kun nama meeqatti na heerumsuuf yaaduun kana sitti heerumeera. Jaarsumti keessan ishees immoo. Isuma dhaga. Isuma sitti na laateedha kan sooressa meeqatti na laachuu yeroo inni koo didee kana sitti heerume. Siin sooressa si gaafate. Nama meeqa diyaasporaa meeqa abbaa makiinaa sooressa meeqa na gaafata tana. Nama meeqa na barbaada. Amma iyyuu moo maaloo? Amma namni si gaafatu jira? Baay'eedha. Ila namumti si gaafatu jira naani harka kee qabee anatu cidaan si heerumsiifata narraa xaxadhuma narraa sokkati. Silas nan gubadde ati taa'e sila liqeeffadhee si nyaachisaara masaqee liqeeffadhee dhufa ka. Silas maal qabda dhaqi liqeeffadhu. Maal abdattee na fuuteeti? Maal abdattee tunnitu fuudha akkaate sila? Ati maal abdattee natti heerumte? Si anammaa jaalalaa dheen kaa dur nan jaame. Jaamee Jaalala. Nangawwame. Jaalala abbadaa mul'achuuf karaan na goyoomsite. Dhaqi fiigi kunno. Silas maal qabda? Dhaqi. Akkam? Naguma? Jirra kunoo. Si barbaadaan ture iyyuuti. Mana kee deemaa ture? Raamarratti si argina. Mana koo moo? Mukotu kaa moo deemnu moo? Lakki asumatti haasofna waa. Maal nagaa dhamte? Asumatti ergan si argee immoo sitti haasa'ima deemuu barbaada. Rakkina qabu nagaa dhamte? Akkam? Jirra kunoo. Jirra. Xinnoo rakkadheen. Moololtan moo? Lakki walloluu amala. Walloluu illee amala. Xinnoo beekta gaatis na fuusistee numa badde. Maalin godha isin wajjin hin galaare abbaa? Maal gaafan fuudhe 50 akka liqeeffadhee beektamti. In kafalle mamoona? Maal hin kaffala eessaaf dee hin kaffala. Kunoo morma na qabaa namichichi morma na qabaa. Atis morma qabe ka maal dere? Maal akkamittiin diree? 50 san liqeeffadhee 50 immoo gaa baasima tokko irra oolchuuf jedhee harkaa fuudhee. Kunoo amma naa deebistu malee dhee mana murtii na dhaabuuf. Si kasasee moo? Na kasasaa. Rakkina kee maa beeka maallaa kan si gargaaru dere? Kanuma haruma na awwaalii haruma na bira dhaabadda deetan gara kee dhufe birrii 100,000 yoonaa liqeessite kan kee illee xinnoo ture deebisuu koo naa hoyyannii na antine jechuudha. Sa'aatii gadhee na gaafatte kaa. Maaloo? Haruma duwwaa maaloo? Sa'aatii ati itti na gaafatteetu sa'aatii sirrii miti. Haruma maaloo? Kanuma keessaa na baase. Obboleessi kee dhaqee hidhamuu tuuti naa jirtu. Hidhamuu keelleen barbaadu garuu maalin godha reessaan fide? Isheenis kanan kaffaltu taanaanii nan badaa naan jette. Eeyoo haadha warraan kee moo? Nan bada jettee? Nan bada jette. Inni kun keezii cimaadhaan kun. Kanuma laalii. Bannaan hundumaan keenya badde. Ittuma si rakkadha. Maaloo adaraa kee? Naa jiraadhatu. Tole ka kottu asumaan fudhadhuu darbi kaa. Asumaan fudhattee yoo darbite wayyu. Baankiidha. Naa dabarsitaa? Achuma asii baasuu wayyu. Tole kottu. Dhugaa naa jiraadhu. Maal? Dogoggori? Akkati yaadde miti dhugaa. Akkamti yaadeen? Akkati yaadaartu miti dhukkubennaa hin gaafachuu dhufe. Ishee dhukkube. Madaa ishee dhukkube. Akka achiin sochoon. Maalo? Tintu maali? Ilaa kunoo. Dogoggori maalo? Maal jaarsummaa maali anaa dhattare ofii dhaqatte malee kana. Ofii dhaqatte maleeti. Akkasti yaadinni. Ol biraan qabu. Footicha balleessi maalo? Inneera. Anaafati liqiin kee 100,000 kee kanumaan deebiseera. Tokkoof tokko finneera. Dhagaan dhaqe. Ka'e bayanarraa. Bayanarraa. Ol biraan qabu. Ol biraan qabu. Finneera tokkoof tokko.